Alex jechuun nama baay'ee gaariidha. Alamaayyoo jechuun nama akeekee na baase. Nama aartii Oromoo aga amma irra jiru kana tarkaanfachiisuu danda'e. Alamaayyoon baay'een waliin dadhabee baay'een leenjise. Alex jechuun anaaf nama osoo jireenya isaatiif jedhee osoo hin hojjetin shubbisa keessatti of ilaalu akka inni taasise Alex galateeffachuun barbaada. Alamaayyoo jechuun beekumsaaf dandeettii qaba osoo qusatiin haala gaariidhaan akka nu isa olitti taanee baanu barbaada. Carraadhuma inni naaf baneen kallattii ittiin namoota garaagaraan illee wal baree. Alex jechuun anaaf abbaa kooti. Leenjii qofa osoo hin taane gorsas leenjii shubbisa qofa akka hojjennu osoo hin taane barnoota keenyas akka baran wantoota badaa adda addaa illee nu gorsa. Baandii osoo leenjisu dabalataan immoo sa'aatuma dabalataa qabu kiliipillee osoo hojjetu sa'aatii dabalataa qabu irratti dhufee kan dadhabee osoo jiru dadhabbii dhumsaa san irratti fuula isaati irratti dadhabbii san ofum keessatti dhoksee fuula isaati irratti fuula gammachuu ta'an irratti argitu. Garuu sa'aatiin tiraanspoortii na barbaachisu tiraanspoortii na kaffala sa'aatii wanti na barbaachisu dhiisanii buutaa narraa sunnagee Alex Bifa hiriyaa ta'ee bifa abbaa ta'ee leenjisaa koo ta'ee waa baay'ee na gorseeti sadarkaa ammaa kanaa kan nagee. Amma isaa dandeenye baan barbaada waan ta'eef isa jechuun nama addaas akka kootti. Akka isaa ta'uun qaba jedhee namni nani abdadhoo jiraate Alex shubbisaanis kiroogiraafaraanis jechuudha. Alamaayyoo an akkanatti ibsuun qabu Alamaayyoo anaaf abbaa kooti.